الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان وزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به على الخلق وفضله وأمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الذين آمنوا به من بعده إلى يوم فريق في الجنة وفريق في السعير. وبعد، إخواني في الله، guyyaa hadhaa guyyaa Jumu'aa kana keessatti waanin irraa isiniif tokko barbaadu fadlii rabbiin nutti oole waan guddaadhanis maali? Waa'ee arrabaati. Arrabni kun ittiin haa dubbatamuudhaaf rabbii namatti kenne yoo ta'u, فأفضل ما تتكلم به ذكر الله، وأن الرجودا وان أتتين دبتشون سرا بربادا مدا ذكر ربي في قرآن ربيتي وان خيرتين دبتشون كان قبله. وأفضل ما تسكت عنه المعاصي الرجال والنراج اللسون نمر بربادا مو معصيات الرجال اللسون جتنا كمي كيو دبتن بدي كسبون متتاتو جتشو كيو دبتن خيري كسبو يوتاتي سين خيري كسغلتي معصيات كوجة ميوريتي إرانا مدويتي دبتشودان غافا كانني سخيري كسسيغلا جتشو. فاللسان من نعم الله العظيمة. أرمنكم بر نعم ربي قدار رأي نعم ربي نمتي أولي كيساني قدان الربا جلني ونجلن هنجر قروا فإنه صغير حجمه عظيم طاعته وجرمه. أرمنكم بر سورة سولال تتكو بديساتي في خيري سولال تمو عن قدار suuraa isaatii fi hojiin isaa waliin simu. Kanaaf jennaan arrabni keenya badii guddaa kassabuu akkuma danda'u khayrii guddaas nuuf kassabuu danda'a. Wanni nuti dubbannu guyyaa fi halkanii namni maal jedhanii hadiisa Mu'aadh keessatti hadiisa Mu'aadh ibn Jabal radiyallahu anhu guyyaa tokko yaa ergamaa rabbii ilmi namaa waan dubbate kanaan sila biddatti ni kombifamaa jennaan وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم jechuudhaan deebisanii fi rasuulli waan ta'eedhaafi wanni funyaan namaatiin ibiddatti nama gombisu maali? Waan arrabni haammatte malee, waan arrabni muratte maleedha jedhan. Akkuma kana rabbiin illee maal jedha? maa yalfidhu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid. Arrabni namaa waa dubbattee naftu arrabni waan tokkollee baastu hin taane dubbatu hin taane raqiibii fi atiid bira jiraatanii haasaa isaa barreessan malee jedhan. Akkasumas jedha rabbii waan ta'eedhaafi guyyaa tokko rasuulli sallallahu alayhi wasallam gaafatamanii yaa rasuulallah man najaah, maaltu najaa nama baasa jennaan amsika alayka lisaanaka jedhan. Namni gaafate Uqbaa ibn Aamir akkuma beeytanu arraba kee ofirratti qabadhu, callisuu guddisii. Hikmaan arrabni uumamteef yoo waliif kaasne arrabni kun maaliif tokko taatee gurri lama ta'e yoo jettan gurri namaa lama akkuma argitanu arrabni immoo gosa tokkittiidha, isiin tokkittiidha. Arrabni wanni inni tokko ta'ee gurri lama ta'eedhaafi irra guddaa waan dubbattu irra akka dhaggeeffattuudhaaf akkuma Abidardaa'iin jedheen قال أبو الدرداء أنصف أذنيك من فيك وإنما جعل لك أذنان
وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم وان دبت جالتي وانت أتلقيفت وكجالو راف قرقي لما قدمي أرمني كي تكو قدمي جدي أبو الدرداء صحابة بيك ما سنم نبيتو ستو نوف دبت جتشورا الرجالان وان نقيفتنو كلام الله هاتي قرنا ما نقيفتشو راف يوكا امتو أرمني دبتشو راف يوتو inni dhaggeeffatu lama godhame inni dubbatu tokko godhamuun isa dubbaturra inni dhaggeeffatu akka wanti ati dhaggeeffattu akka baay'atuudhaaf waan ta'eedhaaf irra caalaa dhaggeeffachuu qabna jechuudha. Guyyaa tokko Hasanul Basriin rahimahullahu ta'ala hadiisa wayii dubbatee kaanuu yaquuluun ulamaan kan dubbatanu kan jedhanu ta'anii jedhu. إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشيء يتدبره بقلبه ثم أمضاه أرمني نما قلبي دا أشيجا قافوا وان تقول بچو دا جده كمؤمناتك قلبي سارغي سيكي الربتي دبرسا فالله كان أمو كمنافقا الربان دبتك بودك قلبي برريك نقاجة maanii fi wanni akka kana callisuutti ajajamaniif maaliif jettee yoo kan gaafatu taate sababaan callisuun caalaa ta'e dubbachuun dubbii xiqqeessuun caalaa ta'e dubbii baay'isuun immoo dhowwamaa ta'eef maaliif jennaan sababaan isaa aafaatii hedduu waan qabuu fi aafaatul lisaan aafaatii arrabaa waan ta'eedhaaf من الخطأ دغغرا في والكذب صبا في والغيبة والنميمة والفحش والمروء وتزكية النفس واحد دورا كون بيتنو نفسي وفي كل سودا نمني غافر بتك نفسي وفي كل سا حاسا فقتا حاسا نما ولتنكا نما حمتا حاسا صبا حاسا دغغرا ارغم سيسا دغغرا رباسا حاسا كست دغغرا حاسا باطلا اسم برباج من كيس سينا والفن يدا دبا كون دساتو ما ربان كيف مودا كان راك ايغتا مودا بيجلن امس والزيادة والنقصان وحاسا نما تدبلو الراهي الرسو وانا ربي حرف وانا كسي الربان الكمان ديلا الربان نما تلسو ديال جمده كن آفات لسانا جتشوران كم بكم تودا الربني كنبر وفي ساتي أبنا دابتي أبا أدو كيسا دابا الربني وانشي مارا وانتدا نمني الرب سارتي أبسي جلسي نجابه نمني حاس مدر في عند دبرسي أكو مسانا إني بكا قبنا الرب سادابه في أدو كيسا دابتي جتشو فإن الإنسان يزرع بقلبه وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع المنما الربساتين وان خيريس شريس لفجأ ساقيا كامل قيامة فمن زرع خيرا من قول أو عمل حسد جزيل الثواب ورحمة رحمة قد ثواب قد همة نمني خيري فجأة فتدين ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة نمو شري فجافة قابي هامة وقد ورد الأخبار الكثير حديث نهدود واي كان كيست اللي رفتت أكما سنيف تكيتوري واحد دودا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرام سراج سني جروان تيدا في بريتشني الربني كينيا وان هدو دبتو كنا تنتلتي كما كمتي كاتي دبتشو دكان نرجرو وعظمة فضيلة التلفظ بالخيرات من الذكر فلذلك عظمت سنا صوبي كناتي في قدتي صوبي وان دبني كانتي في مالت جنان فضيلة الصمت من الشر هذا شر رجل لسون وعظمت فضيلة التلفظ بالخير خيري دبتشون
kanaaf caaltuu taate wadhikri walcibaadati wassalaamati min تبعات القول في الدنيا. قال تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. kanaaf jennaan arrabni keenya waan guddaa ni'maa rabbii isa guddaadha kan arraba dhabee dubbachuu hin dandeenye hedduun osoma jiru keessaa filatee rabbiin dubbataa gaafa nu godhu yaa ikhwaanii fillah rabbii wamaaf jechuudha dubbataa gaafa nu godhu dubbii keenya dubbannu kanatti illee itti gaabbina moo itti fayyadamna jechuu itti gaabbina moo itti gammanna hal nakuunu sa'iidan am shaqiyyaa kana hunda isaa ilaaluu qabna. ilmi namaa gaafa waan tokko murteessuu fedhu yookaan waa dubbachuu fedhu dura ibiddarra of fidee of haa ilaalu jannatarra fidee of haa ilaalu eessa bootaanan dhaqu jechuu kan hunda isaa xiinxalee ka'ee haa dubbatu waan jedhamedhaa fi kanaaf bareechinee of to'achuudha kan qabnu arraba keenya zalala dogoggora arrabaa rabbiin nu haa eegu.